آمين آمين آمين. أنا بعد ترى فقط الدنيا ما شاء الله تبارك الله. إيجا وردتك كياس أصلي كان سن رابدة جرا شاربي وانا كان ببريدو كنا إيجا هارمي تيسني سربرايز قلتو دندتني كنو هلو كنا كنا نكبا نموني بدنا نجرتن بكانجروني هو بتنجدي يادا kuno shaarbiiwwan kanneen gosa sadii qaba jechuudha. Magaala, magariisa, irsaas kalarii akkasumas diriyaallee baay'eetu jira. Kara suuraatiin isinitti agarsiisaa akka hubattan kuno akkanatti illee ni hubattan jedhee yaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jecha kallattii maan gara viidiyootti deemna. Akkamii nageenyi dalagaan fayyaa maal fakkaata? Diriyaawwan asitti argitan kan na biratti argattanii namoonni baay'een keessaan baddee waan jettanii fi viidiyoo keessatti illee himee jira ni bade malee ni jira ni bade malee ni jira sija hordoftoota kiyyaa wanni hin badeen illee gara uffata kanaan gara meeshaati waan naannawa hin jirree fi malee waan biraatiif miti gara biraatiin immoo kun isin biraan gahaa jira viidiyoo gara dalagee isin biraan gahaa jira kanaafuu akka hubattan abdiin qaba suuraa kana namni jaalattan iskiriinshatii gootanii natti erguu dandeettan shaarbiin gosa sadiin kanaan na bira jira akkasumas diriyaa babbareedatu jira jechuudha ka hodhameef kan hin hodhaminis isin kan barbaadan ordarii godhachuu dandeettanii eegaa yaadachiisaaf jalqabarra isiniin gahe har'a akkamitti akka dabarsine wajjin laallaa mana keessatti jechuudha bakka jirutti egaa viidiyoo kaleessa gadhiise irratti wallahi laazim namoonni waan biraa yookaan biraankii isiniif fakkaatee keessan na gaafattan wallahi laazim isiniin jechuutti jira. Viidiyoo san daqiiqaa 18 gadhiise walakkaan isaa hin dalagu jechuudha. Garuu viidiyoo laalamee gadi qabdanii olaaltan daqiiqaa 18 jedha haga walakkaa ni mul'ata. Asofni kiyyas dalagaan kiyyas walakka achi garuu suuraa oloti qofa ta'e akkasumatti hafe jechuudha. Ani maalirraa akka ta'e hin beeku wallahi maal akka ta'e hin beeku viidiyoon bilbila keessa jiraatuun isaa na fayyadee jira hin hadhee aga murtee aga diqqoo turte hin haqu san ta'uun isaa na fayyadeera jechuudha. Maaliif bakki inni itti dhaabate sanirraa kaasee ka jiru lammataaf gadi isin dhiise akkasitti hubadhaa maal akka ta'e inni akkas ta'e hin beeku dhugaa dubbachuuf haga meeshaa bituu eegale kana sirritti seera yuutuubii yeroon seera baasa ani immoo yuutuubii kana ofumaa banadhee ofumaa sin gahe waan ta'eef seera isaa san jala deemeetiin foormii garaagaraa guutaa ture samuuna dura as deenne kana biizii ta'e sirritti hordofaan jiru tariitti seera haarawaa baasee ani hin guunne ta'uu danda'a waan inni isaa naan galle waan badaa osoo ta'e immootu viidiyoo lammataa gannaan dhiisu ture. Hundaafuu akkasitti akka hubattan abdiin qabaa namoonni viidiyoo jalqabaa san laaltan itti aansaa viidiyoo itti aanu laalaa isiniin jecha egaa osoo isinitti haasa'u jiddumaan gara viidiyootti cehee jira ganama kaa mana obboleessi kiyyaan dafii qulqulleessite jedheeni ani mootu gara ciree dalaguutti deema oolmaa waliin dabarsaa shaashaa jechaa waan tokko waliin hubachiisna waan tokko isiniin gaa jechuudha obboleeyyan kiyya isinitti tola taanaan laayikii godhaa koomentii barreessuu hin dagatina ittiin bu'araa isiniin jedha asitti obboleessi kiyya irri baay'uu hin kaane ture garuu hiriyaan isaa dhufee kaasee jennaan daa'ii gara hojii jedheeni jira isin dafaa mana sirreessaan ciree dalagaa jedheeni akkasitti gara hojiitti deemanii jiru asitti bashurreen jirti maashaallah kanaafuu maalinni haga nama tokko hojii tokko jechuudha hojii baay'ee nama tokko dalagurra kun ammoo isa dhibuu hin jiru kakaasaniitumaan xaraguu qofa jechuudha maaliif lafa bullee waan ta'eef kunuuf majalisa waan majalisni jiruuf jecha firaashii xixiqqoo lafa buusnee galgala sirriitti qabulamu namoonni minxaafii majalisa fakkaatuma bitinaan jettan viidiyoo darbe keessatti viidiyoo jalqabaa yoo ta'an ta'e ni jira minxaafiif majalisni kan wal fakkaatu maachii ka godhu jechuudha. Garuu yeroo hunda waanuma tokko afaan oolanii inni qulqullaa'uuf gadi ba'ee jennaan diqqoo kana afnee akkasiin jaa hordoftoota kiyyaa majalisa kana hedduu takka jaaladhee jira agartanii waaw kunoo akkanatti qulqulleessitee jirti ijoolleen hagaan ciree dalagu jechuudha. Maaliif haga ganaan xaragee qurxii dalagutti sa'aatii waan kutu kun immoo waan salphaa waan ta'eef isaaniin qulqulleessaa jedheeni asuma keessa immoo dalagsisee jira maaliif yeroo kana takkallee akka isaan gargaaranii jechuudha mana keessa isheen sun asitti ciree dalagaa isin jedhee jira hanqaaquma dikkoo maamaan asitti oliin dha'u malee naan jettee akkana godhatti jirti hanqaaqu egaa shunkurtii kee jedhadheen booda zayitii itti naqeen jira saniin booda ciree bareedaan ta'ee hanqaaquu wajjin hojjannaa yeroo ammaa kana asallatti hanqaaquun takka fireen takka jechuudha qarshii 13 bakka qarshii 12 waluma keessa jechuudha garuu bareedaadha adaama 15 kafalamtii yoo ta'e garuu qarshii 12 akkas bira diqqoo mataa asoo jenna fakkaate garuu waluma bira egaa sirriitti goona egaa timaatimatti goona waan salphaa iseetumaan waan simbilii ta'e jechuudha cireen
keenyaati. Kanaafuu hanqaaquu dhiquu jechuudha. Kan booda buna danfisnaa akka wanti jallee as jirti viidiyoo keessa galchuu waan barbaanneef malee jechuudha. Gizee isii birallee dhaqu maaliif yoo gadi baatanii gadi godhadhan maatii marata jirtanii haadha qofa osoo hin taane akka adaadota eessummaa jechuudha. Akkasiin gaafatutti yaa eegas booda killee keenya yookaan hanqaaquu dhaamtee itti goonee jirraa saniin booda shaboo itti goonaa bakka dhumatee jira wanni ciree asitti jechuudha. Egaa namoonni viidiyoon sawwan agar isinii dhiisu ilaalaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa laayikii godhaa laayikii gochuun gara isin nyaatiin laayikii godhaa wanni itti baastan hin jiru. Yoo isinitti tole namoonni sabiskiraayibii godhin ilaalaa jirtan sabiskiraayibii godhaa isiniin jedha. Yoo isinitti toluu baatu immoo unsubscribe gochuu dandeettan. Qaaraa keenya itti godhannee irraa baasna saniin booda buna danfisna jechuudha. Namni shaayii dhugu baay'ee hin jiru asii. Kophaa utaan immoo namatti hin tolu. Kanaafuu ciree madalagnee buna keenya danfisna isin jedha. Hordoftoota kiyyaa isin laayikii gochuu hin dagatinaa jira. Dubbachuu faganas dhufee maandajaa gara kasala jalaa fixe jechuudha. Harmee jala hedduu kasala nyaata. Ani immoo nama daddafsiisuun isaa istoofii irratti waan baradheef istoofiin keenya sun baay'ee takka daddafsiisa gisee waa dalaganii sanumaa fi kasala guddaa kanarratti fayyadamuutu jira. Buna danfisnee saniin booda ciree keenya nyaannee gara dhumaatti walitti deebinaa hanga dhumaatti nu waliin jira. Viidiyoo laayikii godhaa. Namoonni meeshaa mana keessaa barbaadan rakkoo hin jiru gara waasaappiitiin na dubbisa. Meeshaa ta'ee uffata ta'ee waan kamuu maatii keessan gammachiisuu feetan taanaan asbeetaa mana keessaa sukkaara bunaa zayitii ta'uu danda'a misira ta'uu danda'a waan kamuu jechuudha gara keessatti na dubbisa. Lakkoofsi kiyyaa duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 kunoo buna kanatti danfisuu jira. Manqorqoraa kanatti danfisa jedhee kanatti danfisitti jira jechuudha. Maaliif tuni qaamni isii guutuun sibiila waan ta'eef rakkoo hin qabu. Buna akkana adda danfisnee eegas aannan illee adda danfisnee eegas booda walitti aannan irratti qararra jechuudha buna kana. San booda ka walitti dachaana viidiyoo laayik gochuu hin dagatinaa viidiyoo birallee gadi isinii dhiisaa. Egaa namoonni meeshaa barbaadan irra deebiidhaan simboona sallaa jirti jettaniitiin woroonni keessaan yoonni jettan rakkoo hin qabu. Meeshaa keessan ordarii isinii godhuu danda'a bakkuma jiru ta'ee jechuudhaanis inshaallah galuu fi amma bunni hedduu takka furdaadha. Agartanii hedduu furdaadha jechuudha. Maaliif buna furdatu namaatti ba'anaaf buna furdaa jaaladha. Maashaallah kunoo gizee gabuusullee ni beeksisa. Agartanii eegas booda egaa kan dafeen booda aannan danfisne gara aannanitti goona jechuudha. Buna kana aannan adda danfisna. Isin ammallee hanga dhumaatti nu waliin tura. Warroonni jaalatanii feetanii na daawwattan hedduu takka isin jaaladha. Isin kabaja obboleeyyan kiyyaa bakkuma jirtanitti fayyaanaa qabaadha. Rabbiin isin haa jaalatu. Rabbiin muraada keessan isin haa guutu isiniin jedha. Sagalee amma irratti hidhee ekaan immoo sagalee miduraatiin gadhiisaa qubatan abdiin qaba dhiqqoo namatti hin tolu sagalee godhuuni. Akkasii kunoo isinii gurguddaa kana malee hin dhudhu akka wanti isinii dhiqqoo waan digirii cicheetti jaalattu. Kanaafuu hundaafuu isinii gurguddaatti qicee ofii kiyyaa isinii dhiqqoo sanatti qicadha. Egaa laayikii godhaa kaafee viidiyoo hanga dhumaatti ilaalaa gara dhumaatti immootu namoonni diriyaa barbaadan suuraa irraa iskiriinshotii gootanii natti erguu dandeettan waan barbaadan karaa waasaappiitiin na dubbisaa lakkoofsa kunoo asirratti illee isinii barreessa hanga dhumaatti na waliin tura yeroo gaarii dabarsa. Sidi gada bu'aa du'aa qaatii garaa qaatii gala kan jaalannu didan jaalatu dinagaan nu baasuu biyyoo baasuu. Amiin 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 amiin. Dhaqi sandalii fidi mana keessa. Amiin 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 amiin. Abboo kajeelu binagaa dhaluu kaboo binagaa amiin kabbaa inni kabbaa uumeen. Amiin amiin amiin. Ya Rabbi sidi daraa sidi gala nu baacufu. Amiin amiin. Bu'aa hitaa du'aa nu baacufu. Amiin amiin. Bakka nu geenyu inni nu haa galu kasuudii jirullee suutuma bira nu haa galu ani kasuudii illee suutuma bira baandiraa barri sodaa sodaa nu kadhitaatti nu dhibamaa rabbi haa fayyisee hidhamaa rabbi haa hiiku beekan muradaa. Amin 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 Ya Rabbi amin 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 ya Rabbi amin maal abboo galanii idoo qulfii tanii lafa gadi taa'anii amin amin kan jenne ganaa ta'u ka Rabbi jedhe gana lamaa ta'u.
Egaa hordoftoota kiyya kunoo akkuma isiniin jedhetti durallee isinii kaa'ee jira. Diriyaa kanneen iskiriinshotii godhatanii namoonni barbaadan kan hodhames kan hodhaminis jechuudha. Yoo barbaadan akkuma shagametti isinii ergama, yoo barbaadan isinii hodhisiifama. Namoonni amma fakkeenyaaf asirra argaa jirtan kana walakkaan isaa hodhisiifamee walakkaan isaa akkasuma jira jechuudha. Akkasumas shaarbiiwwan garaagaraa shaalii akkasumallee mootuwwan barbaadan meeshaa mana keessatti aspeezaa ta'ee ayyaanaaf maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii kunoo shaarbiiwwan kun uffadhee isinitti agarsiisee jira. Lamaan kun shaarbii ayina tokko warra hangamaa dhageeffatan uffadhaa galateewwan laayikii godhaa yeroo gaarii dabarsaa.